Adowaa dhibbatti namni lafaa ka'ee wareere ilmaan Oromoodhaati. Hayyee. Baalchaa Abbaa Nabsoo Garasuu Dhuqiidhaa, Hayilamaariyaam Gaariidhaa, Darajjee fa'aa eenyu ennee himne jechuudha namoonni gootan. Sirba kana odootumaan taa'uutiin akkanatti dalaguun qabaa jeetiin sooressa Oromoo jaarraa abbaa gadaa himamtee hin dhumtu seenantee maddaa dhalootaaf si barsiifnaa gassii dhaabnee siidaa kayyoo kanaan akkasitti gaafa kana kilippii kana waraabelleen Abdunaasir gabayyoo jechuu malee abbaa isaan dhawan ilma Oromoodhaati. Laala amma taateera gartee gaafa lola Adowaa san keessatti warri taateera kana qindeessaa ture ijoollee Oromoodhaati. Oromoo teenya waa takka walitti haa himannu maali wanni san namni tokko hanqa dandeewu yoo deeme faarsaa bira dhaabbadhaa gorsaa yaada kannaaf yoo wanni san isinitti tolullee baate bira dhaabbattanii jajjabeessuun isin qabdi maaliif namni san hawwii ifirraa ka'eeti yookaan hawwii isatti dhageemti yookaan jaalala isatti dhageemteeni waan san hojjete jechuudha. Abdunaasir sirbi kun akkamiin jeen yaa booda lageenaan jee. Sirba sooressa jaal yoon. Jaarraa abbaa gadaa kana dalageenaan jee. Kanaan ammaan tana amma Abdunaasir wajjin deemneeti akkasitti akka dalagnu irra walii gallee innummaan itti nanaqee bira teenyee hoggaa waraabnus akkasii waraabnee. Hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaala birraa Oromoo TV. Subscribe, share, like godhuu hin dagatinaa. Eeyyega maal kana qofa maarree chaayinaala birraa Oromoo TV kan qeeroodhaan qarree sabagamtaan kee diina jiree haree itti hirmaata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaala birraa Oromoo TV. Yooyyaa ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa fi biyya ambaa jirtan marti keessanuu duraan tursinee salaamtaan keenya qornee irraa burqee bikkuma jirtanitti balalee isin bira haa ga'u jenna. Arraan tana waan ajaa'ibaa nama ajaa'ibaatiin isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Tanaafuu obboleeyyan keenya illaa hanga xumuraatti nu faana tura isiniin jenna. Ammaasis laayikiidhaan nu jajjabeessaa. Laayikii maaliif yoo laayikii gootan bikka hedduu goo'enda viidiyoon kun. Tanumaafuu har'a eenyu qabattee nu dhiyaattee hayyoo jettan taate yaa hordoftoota kiyya qaqqaalii fi gaggaariiwwan nama ilmaan Oromoodhaa. Boonaa Birraa arra mana isaa dhufeetiin wallisaa keenya Boonaa Birraa yuutuuba isaallee inshaallah kiyya jalatti isiniif hin maxxansa. Inni wallisaadha. Wallisaa lafa dheeraa walaleessaa wallisaas kanamaafillee walaloo kannaa ture ifiifillee akkasumatti wallisummas seenee xabas seenee jechuudha. Video isaatillee inshaallah jalatti isiniif hin maxxansa. Subscribe share irra roobsaadhaan isiniin jaasallee ammoo waan isiniin jennu laayikiidhaan kaseentan laayikii waan bu'aa nu qabu jecha bikka hedduu nu geessa bikka hedduu ni facaasne viidiyoo tana. Kanaafuu laayikii nu godhe isiniin jenna. Innillee salaamtaa isinirraa fudhu Mr. Boonaa salaamtaa hordoftoota keenya gaafadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota chaanaala birraa Oromoo TV. Nagayni hija bakka jirtan maratti isin haa ga'u isin jechaa bagaa gama qilleensa kanaatiin guyyaa arraan tanaa wal agarreen isin jaa guyyaan guyyaadha arraan tana silaahu ni beektan. An obboleessa keessan Boonaa Birraadhaati. Eeywa takkanaati obboleeyyan kiyya arra mana isaatti argamee jira. Boonaa Birraa kun nama seenaa lafa dheertuu seenaa hoogganoota keenya Oromoo hundaa'uu nama harkaa qabu jedheetii yaada. Arra waan takkaan gaafadha. Takkanaati Boonaa keenya. Bagaan nagaan mana keetiin na afeertee arra mana keetiin na yaamdee galatoomiin siin jaa anis waan takka si gaafachuudhaafin qophii ta'ee dhufe mee arraan tana keessaafuu halee fi arra jechuu kiyya waa'ee Aduwaa irratti waa'ee Aduwaa haalaan biyya keessa finiinaa jirti. Duraan Aduwaa kana Oromoon teenyaaf hin teessu alagaaf dhiifneeti akka alagaa waan kana injifatteetti ilaalaa turre beekadhu. Oromoon teenyaarra barteeti Aduwaan teenya beetee falmachaa jirti waan kana. Yeroo dheeraa namni keenya ifin beeku ture Aduwaa waan taatee hin beeku ture amaarri ifin dhaadachaa ture nafxanyaan. Mee waa'ee kanarraa xiqqishoo hordoftootaaf ibsi. Galatoome gaafii bareedduu na gaafatte Aduwaa qofaadhaa miti. Amma nuti akkuma saba Oromoodhaatti biddeena Amaaraa jenna tatteenya. Amaarri biddeena hin qabu. Naxalaa amma warri Shawaadhaatiif warri Jimmaa uffatu uffata kana uffata aadaa Amaaraa jennaan. Huccuun kun huccuu Oromoodhaati. Amaarri akka gartee ilmaan nafxanyaadhaatti yeroo kaafnee dubbannu lafa Itoophiyaa tana keessatti gaafa dhufan kalloo
hoolaa uffatee dhufe ilmaan Minilik. Hayyee. Qabeenyuma tokkoon qaban. Kanaaf akka Adawaan raawwanni na gaafatte Adawaan ilmaan Oromoodhaatitti wareegame. Baalchaa Abbaa Nabsoo fa'a, Hayilamaariyaam Gaarii fa'a jara kanaatitti wareegame jechuudha. Hayyee. Kanaafuu isaan amma seenuma teenya tana seenaa maatii takkaa godhanii himachaa turan jechuudha. Ittis nyaachaa turan. Hayyee. Barri sun dhufeeti arraan tana san hundaa qoonqoon isaan afaan qabame. Maaliif jennaan Adawaa dhibbatti namni lafaa ka'ee wareere ilmaan Oromoodhaati. Hayyee. Baalchaa Abbaa Nabsoo Garasuu Dhuqiidhaa, Hayilamaariyaam Gaariidhaa, Darajjee fa'aa eenyu himne jechuudha. Namoonni gootonni kun hundinuu gootota Adawaa irratti hirmaatee jechuudha. Kanaaf Adawaan namni isaan nuu lollee isaan warra gaafsan googiraa uffatee uyyuu lolle. Uummanni nafxanyaa. Farda keenyaa fi eeboo keenyaaf gaachan kana keenya fuuneeti Adawaa dheenee Itoophiyaa qaanyirraa hambifne jechuudha. Yeroo sanitti yeroo ammaan tana Xaaliyaan yeroo duraa Itoophiyaa weerartu bara Minilik Itoophiyaa bulchaa ture san. Kan Minilik irraa gartee rakkina qabnu dhimmi Itoophiyaa dhimma waloodhaati jettee ijoolleen Oromoodhaa diina alaa dhufu adii kana dura dhaabbatte jechuudha. Waggaa 40 booda Xaaliyaan Itoophiyaa dhufee weeraree jechuudha. Waggaa 40 booda jechuudha. Lammaffaadhaaf. Bara 1920 fi 30 toora kana keessa jechuudha. Yeroo weeraru kun asiin Harargeedhaan ol seenee jechuudha. Kun achiin naannoo kibbaatiin walloonaan akkasii gasseen jechuudha. Haile Sillaaseen Xaaliyaan odoo dasee bira gatuun kutiin dheefa kutee beekatu. Odoo gaafa san ijoolleen Oromoo farteessii qabattee Xaaliyaan dura dhaabbachuu baattee Haile Sillaaseen qabame Itoophiyaan koloneeffamtuu jalatti bultee jirti jechuudha. Silaa qaanyoo jechuudha. Qaanyii Itoophiyaadhaa namni gartee Itoophiyaan akka hin qaanyone waan kan hundarraa oolchee ijoollee Oromoodhaati. Kanaafuu jechuudha namni keenya duraan waan kana hundan beeku maaliif waan wallaalcharraa waan takka mootummaa tokkootti dhiyaattee waa hundarraa barachaa deemta nama keenya waa hundaa wallaalchisaniiti yeroo naftanyaa yeroo sirnaan cunqursaa keessa jechuudha. Waa hundaa seenaa teenya ukkaamsanii jechuudha naftanyaan yookiin sirni nama nyaataa warri ammaan dura biyya teenya bulchaa ture. Seenaa Oromoo guututti ukkaamsanii turanii jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Arra seenaa nuti qabnus ifiyaamaa turan. Gabayyoo ammoo gabayyoo jedhamu gabayyoon kuni gabayyoo kana abbaa isaan dhawanii ba'a. Gabayyoo jechuu malee afaan. Gabayyoo jechuu malee abbaa isaan dhawan ilma Oromoodhaati ba'a. Laala amma taatera gartee gaafa lola Adawaa san keessatti warri taatera kana qindeessaa tures ijoollee Oromoodhaati. Baruma sanii asitti amma fakkeenyaaf baruma Haile Sillaasee kan keessatti Itoophiyaa mataa nama kuma isiidhaa namni jiraachaa ture. Ijoollee Oromoodhaati. Amma fakkeenyaaf artistiin beekaman akka Itoophiyaadhaatti isaan ni qabne jedhanii himatan Xilaahun Gossaseedhaa. Xilaahun Gossaseedhaa ilma Walisoodhaati. Oromoodha. Ilma Tuulamaati. Artistoonni amma afaan Oromoo afaan Amaaraatiin dilli olisan kun harki baay'inaan dhala Oromoodhaati. Itoophiyaadhaas kan tiisaa ture nuyi. Itoophiyaan kan nyaataa turtes nu. Siigaltee seenuma Oromoo tan ammaas nuyi jedhanii himachaa turan jechuudha. Yoo waan kana gaafa san keessaa gabbuutee dubbattee Ante simbal zaranyaa lisinjal. Buruja si fuudhaniiti zaranyaa warrummaan ofuu isaanii beekadhu. Isaan gootatan waan qaban. Hin qabadan. Abadan gootonni Oromoodhaatiitu Itoophiyaa salphinarraa oolche jechuudha. Gabaabdumatti Adawaan Oromoon ilaallatti maaliif jennaan maqaa Itoophiyaadhaatiin warri gartee gaafsan dhaqanii lolee ijoollee Oromoodhaati. Nama Oromoodhaati. Jarri hin lolle jechuudha namni tokko. Amma gaafa 77 torbatamii torba jechuudha. Ziyaa barreen Itoophiyaa weeraree namni harramarratti ilaa hanga harramarratti deemee Somaalee gartee deebisee ijoollee Oromoodhaati. Siigaltee amma isaan keessaa amma jeneraala tokkoon beekaman dhiyoo tana du'ee jeneraal Ali eenyu Kumala Ali. Jeneraal Kumala Ali inni sun amantii Islaamarrallee amantii kiristaana jijjiirrate nama naqamteedhaati Islaama ture maatiin isaa Islaama. Nama Oromoodhaati walumaa galatti. Jeneraaltichi sun kataankii Somaaleedhaati bakka hunda barbadeessee lola Somaaleen gartee ilaa Hawaash annaga askaleetti ol yaatu tana namni gaddachaasee nama Oromoodhaati. Kaaramarraa ilaa kaaramarraadhaatti gad dhufee jechuudha. Nama Oromoodhaati jechuudha. Itoophiyaa jalqabarraa bara Xaaliyaan bara Ingiliiz kan hundaahu maasaloonii jettaniin gaamoo gartee jeneraala gaafa sanii san dura dhaabbatee eeboo fi farda Oromoodhaatiitu Itoophiyaa jiraachisee jechuudha.
Itoophiyaan gartee kaleessa Itoophiyaan Oromoodhaan Itoophiyaatu dandeessee Itoophiyaa ta'uu dandeessa. Oromoo alatti Itoophiyaan maa takka Itoophiyaa taatee hin beektu. Sa. Si galtee gootota Oromoodhaa farda Oromoodhaa kanaan Itoophiyaa taatee jechuudha. Dhimmi Adwaadhaa kana fakkaata. Seenummaan gartee Itoophiyaan himachaa turteehu Oromoo itti fayyadamaniiti akka kondomiidhaatti ofirraa darban. Kondomii yookaan itti fayyadamtee ofirraa darbita. Oromoo akkas godhaa turan jechuudha. Seenuma teenyaani nama tahanii deebi'anii nu mogatan jechuudha. Qabeenyi keenya kan nu gatu kan itti fayyadamanis keenya. Kaloluufis keenya. Kaloluus keenya. Gaafa guyyaa lolaa nu barbaaddatan. Gaafa guyyaa nagaa nu barbaadan. Nu barbaadan. Akkas jechuudha. Jechuu injifata Oromoo kanaanii if yaamanii jechuudha. Zarraaf jedhanii farada. Zarraafi sodaataadha uummanni beena. Arbanyyaa liji Itoophiyaa kajanii amma arbanyyaa lijanii kan isaan wallisan kun arbanyoochi jedhanii amma Itoophiyaa jagnoochi arbanyoochi jedhanii kan isaan wallisan kun arbanyoochi kun warra loloo Adwaa irratti hirmaatee jiru nuyi. Isaan keessa hin jiran. Boonaa keenya atii kun nama hawwisoo qeeroo ganamaa keessaas nama jiru dhuga hawwisoo tana keessa walumaan jirra ati nama nu dura waan kana jechuu hawwii qabu kan itti nu haases ati osoo nuti jechuu waan kanattuun ka'in warran hawwisoo qeeroo ganamaa as keessa Yaman keessatti abuurerraa takka faansii jeetii yaada gaafa jaarraa abbaa gadaa hawwisoo gaafa mana sittiin harasittiin waajjira isaaniitti geggeessanis qubaan qabatti hirmaanne waa'ee sanirraayis waa'ee jaarraa takka harkaa qabdana fakkaata hordoftootaaf dhiyeesse. Maaliif hordoftoota keenya wanni waan kana jechuu jirruuf arraan tana kitaaba sooressa jaarraa abbaa gadaa maxxansaa jiran biyya keessatti sana eebisaa jiranii sababa sanarratti boonaa birraatillee naamuu hin dee tanaafuu waan takka irraa bareechuudhaaf barnoota akkuma walirra beenuu waa walirraa fudhannaa. Arra isa bira dhufee kan hunda gaafachaa jira. Kanaafuu hordoftoota keenyaaf boonaa keenya gadhiisiin jaa akka takka waa'ee irraa beeturraa. Gartee baandii kana odoo gadi hin dhaabin tura. Dhuunfaadhaan turre yeroo sanitti mixiyyoon takka ashaa dundaa jedhanii ni duutee rabbi rahmata haa godhuu dhiisee baay'eedha. Sambuus leefaa ijoollee hedduudhaa ture. Diinee guyyaadhaan immoo guyyaa san dhufee ture. Akkasitti Khalid muuziqaa kanaa jira isaa wajjin walii galleeti meeshama sanuu naaf fide achirratti alaabaa Oromoo diimtuu magariisaa kanaan gaafa wallise guyyaa sanii sooressa jaarraa abbaa gadaa arge achi booda qaadchoo tutturree inninis amrii tahee Allah rahmatu sooressa keenya abbaa qabsooti booda baandii qeeroo ganamaa manuma kiyya gadhaafne anaasii diineedhaa abdii sabaati nama hedduudhaan gadhaafne achi booda nuu jaaramee ji'a tokkooti. Sagantaa sooressa jaarraa abbaa gadaa irratti hirmaanne jechuudha. Wajjumaan hirmaanne sana dhugaadha. Achi akkasitti. Sabboonotaan ibsaa gurra as deebisaa leencoota Oromoo kan faarsee kan dhiisaa warri dhugaan falmu kan akka sooressaa elemoo qilxuudhaa saahiba rasaasaa. Jetteeti atillee achirra wallise. Walaloo ajaa'ibaa ta'e jechuun walaloo fi itti tumnee. Jaarraa abbaa gadaa himamtee hin dhumtu seenaan ta'e baharaa jeetiin anillee achirratti. Maa'ee walaleessisaa. Kanaa walaleesse ammoo gaachi booda as deebi'ee amma baantiin keenyaas jajjabaachuudhaaf akkasitti kilippii dhiyoo tana dalagee jechuudha. Kilippii isaa kan duraan achi dura sirbaa kana akkamatti afaanii wallisaa akkasittiin sirbaa kana dhumaan taa'uutiin akkanatti dalaguun qabaa jeetiin sooressa Oromoo jaarraa abbaa gadaa himamtee hin dhumtu seenaan ta'e maddaa dhalootaaf si barsiifnaa gassii dhaabnee siidaa kaju'oo kanaan akkasitti gaafa kana kilippii kana waraabelleen Abdunaasirii akkasitti ati gaa hammaatus wanni namni fi dalagee hamaan qabu sirbaa sooressa jaarraa abbaa gadaa kana. Abdunaasir irra lafa jechuudha kilippii kana. Rabbiin kun nama haqaa ta'uu kan wal quban qabne Abdunaasir deemee dhufe jechuudha. Akkasitti daawwattoota hordoftoota keenya wallaahi dubbiin dhugaadhaati Abdunaasir quban qabnu Abdunaasir akkamatti deemee dhufe jechuudha. Akkasitti Abdunaasir wajjin ganamaa galgala wal agarra. Abdunaasir sirbi kun akkamiin jeen yaa booda dalageenaan jee. Sirba sooressa jaarraa abbaa gadaa kana dalageenaan jee. Kanaan ammaan tana amma Abdunaasir wajjin deemneeti
akkasit akka dalinu irra walii gallee innummaan itti nalaqee bira teenyee hoggaa waraabnus akkasii waraabne kilippii kanaas namni jala deemee gartee akka bareedu godhe Abdunaasir jechuu galatoomuu qaba Abdunaasir. Kilippii sooressa jaarraa abbaa gadaa kan dalagee isa. Egaa hordoftoota keenya maashaa Allah uumoti jaalboona yookiin wallisaa keenya boona Abdunaasiris kaameramaan keenya hayyaman. Egaa kaameramaan qofaan. Maashaa Allah artistiidhaasi hawwisoo qayroo ganamaa keessa jira waan jechuun nama seenaa addaa qabu as keessatti Abdunaasir baga rabbi si fitee hordoftoota keenyaatis achumaan salaamtaa gaafadhu. Waa'ee tokko Egaa guyyaan irraa guyyaa sagantaa eebba. jaarraa abbaa gadaati. Kitaaba seenaa sooressa jaarraa abbaa gadaati. Asirratti waliin jechuu barbaadu dhugumatti namni jiru waa hedduu harkaa beekatu. Hoggonoonni keenya qabsaa'onni keenya otoo waan kan harkin du'anii beekatu. Har'a immoo sagantaa bareedaa san magaalaa Finfinneedhatti kartiibaan magaalaa Dirredhaa Kadiir Joora itti aanaa Rabbi mataa bulchu Kadiir keenya. Ministeerri caaltuu isaanii ministeerri dhimma hojjetaa hawaasummaa Oromiyaa Araasoo Biqilaa Dr. Mahammad Amo Qophee namoonni hedduun ministeerri aadaa fi turizimii federaalaalleen qaceelaa mardaasalleen irratti hirmaate sagantaa sun godhamuun dhugumatti waa hedduudhaaf biyya san keessa godhamaa jira jechuudha. Ilmi namaa waan namni dalage yoo hin dinqisiifanne namaa miti beekata. Hojiin Oromummaadhaa alattis dalagamu biyyattis dalagamuu qabu galateeffamuu qaba namni waan san dalagu. Dura dhaabbatamuu qabu jechuudha. Akkasumatti afran qalloo gartee abbootiin gadaa afran qalloo irratti hirmaattee waan kana gartee eebbaa fi saaquudhaa fi waan san godhuu keessatti manguddoonni afran qalloo kalee fi har'aas hundi isaanii tochiidhan jechuudha. Sagantaa owwaadha. Sagantaan kun numaa nuti qajeelaa turre baga godhamte maaliif jennaan gootota Harargeedhaa kana maqaan isaanii hittis hin dhawamu jechuudha. Seenaa isaaniitis irra butumaan bira kutamu. Amma mul'is gadaa yeroo hedduu footoo isaa ittiin naggatan malee gahee isaa namni dubbatu hin jiru. Baluutuu namni takkaa dubbatu hin jiru jechuudha. Goota fakkii hin qabne jechuudha. Kanaaf gartee mul'is gadaadhaatii fi jaarraan wanni gartee isaan kana keessa adda godhe mul'is gadaa siin jaan lafa namni sa'a lama deemu inni daqiiqaa 10 deemaa. Daqiiqaa 10 deemaa yaasii Eertiraa hedduu kan deemaa jira. Nama ajaa'ibaati rabbiin kan ajaa'ibaa kannee fi namoota akkanaa kanarraa dhalanne jechuudha. Kanaaf Abdunaasirii dhufee maayikii Abdunaasirii dabarsiin siin jaalladha. Abdunaasir si dabarsineeti hordoftoota keenya salaamtaa gaafadhu jechuun waa'ee sooressa jaarraa abbaa gadaa akka kitaaba isaa irra ibsu jiran kanaas akkamirraa ilaalta waa'ee kanarraayis hordoftootaaf. ما شاء الله هو مريض هذا برا أوروتو فيك عراس أرجمي مال فمان درجة دراما في وانا داداتي في باجو في قسمتو برانكين نبيتني ته عراكا كيرو جنماتي وخانو هاوسو كيرو جنماتي عراس تاركمنا بتاعتي نقاله ته جتشولا قسمتو أنيس ميسين أنا فيني ميسين صوتا كيرو جنماتي ما شاء الله ندرو اللي فيديو هدو ورابني هاتو أمو أمان دفع yaadni gaa waliigaltetti yaadni wanni irra naa gale eebba kitaaba jaarraa abbaa gadaa irratti har'a kanarratti hundeeffattanii haasa'u jirtanii fi sirboota adda addaa kaa boonaan dalaga irratti maasha Allah waan bareedaadha dhugaadha namni tokko beekadhu wahumaan jiraata waan jiraatuun sani fakkeessee jiraachuun danda'uu qaba maaliif nuti dhugaadha biyyattii keessa jirru biyya dadhabduu biyya gad aantuullee taatu hayyee nuti Oromoof abbootiin teenya waan guddoo hojjette nuti hoo hanqa dandeenyu qofa mi'a hojjennu jenneeti akkanumatti akka hawwisoo qeeroo ganamaatti walitti ijaaramnee ture akkasumatti waldee tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaan jaarree wal harkaa qabnaa. Ilmaan Oromoo babbareedaa arkitan kana nu hanqa kanaa miti hedduudha jechuudha ijoolleen taaftillee ni jirti inshaallah guyyaa takka bal'inaan tokko tokkotti maqaa isaanii isin haa ta'u inshaallahu ta'aalaa gaa har'a guyyaa gammachuu hin hafne nu dhagahima maaliif sooressa jaarraa abbaa gadaa maashaallahi seenaan isaa gaa har'a kitaaba kanarratti ooltu waan jiruun qaba maaliif waa hedduu hafe hojiin isaa silaawwan raasoon hedduu hafe isaa fi gootoowwan isaa wajjin qabsoo godhanii arra kalbuun jiranii fi kadhuman hundaa'uuga warra dhumeefis rahmata rabbi haa godhuuf warra mataan jirus inshaallah rabbi umrii nu haa dheeressu jecha hojii keessaafuu ilmaan afran qalloo hojjetanii keessaafuu shoora isaan Oromoof ja'anii lubbuu wareega kanneen ibsan arra hanqa tokko ifa tokko as baasanii akka hoggansa keenyatti akka jaarraa abbaa gadaatti. إن شاء الله أنسيتما والدورة والبودان كسيتي بإذن الله تعالى هيوني خنيا في بيتوني خنيا أصبح سنجرني أبدي كمنا
أما اللي وريوان خررت هجتش جيران خبيه جرتن خنو قمت جيسن إن شاء الله أبو ربي سنا قمت جيسو جنتك كلام دا أمو إن شاء الله دنديتي الركب دنتناني تسنسالت ربي سني خني إسني ربيتين وان قدو أكو جتن أما الرلي برولي إن شاء الله تعالى اسم برجرة دعاينيس ما جانغا دعاينيس اسنجنا هذا بتشودي إن شاء وان الله. برباچسو اسم برجرة جرنا anga yaadni kiyya kanuma ta boonaa taanaan boonaan yaaddoota keessaafuu jaarraa abbaa gadaa sirba isaatis hedduu miidhagu tokko baasee waan kanaan na dura qabee Abdinaasir akkam goona jennaan waan bareedaadha itti fufna jedheen if duuban deebinu akkasitti fuuldura itti fufnee bakka san hin geenye itti aansinee sirba biraa arraas sirba jaalalaa ajaa'ibaa tokko mudannoo isaatirraa taate waan hojjeterraa مدن مساتي وان يسرق يراي سربس هم برا يسه بونا برا دس نجي سربس أنا دو كايشان الشيرز قولي إن شاء الله أكيسان فيديو لازنين كاغون خنا قديسو خسال جلنين كايسين فيديو تنا جلس هنا ده فيديو تنا بلال أورمون والما قبدي بكر دبلين خيا أورمون والقديستي لا لايك تكون سندي سبسكرايب تكون سندي دو أمالك سنجافت دمتي والقديس هو دافعوا كمنو أبدين سن راقبا إسا خناس وبلي سخينيا بر بونا برادا نما سينا أوروموتيس دويجرو نما من قدو إلا نما جتشود هايوت هلا ديمو تره تنمافو إسا خناس قديس هذا تكناتي بونا برا خنوت إسندرو جرا جانا أبا داد إنسان شتان إنسان تكناتي عبد الناصر اتفقدوا سيفهم بيه بريدا يا ده وبليس كي يبس سلاوان من جراجلو دبته سر أكسي نمني تكو كم أورمون جت درانو أورمو في تبي كلو ما تبغى نتيه كلني أورمو تاني واتكا ولي تايمانو مالي ونسال نمني تكو هنك دنديو يوديمي فارسا بريد أبدا غرسا يا ده كناف يووني سنسني تقولون ليه باتي بريد أبتني ججبي سو إسين كبدي مالي في نمني سن هوي خي إفرع خي إيتي يوكان هوي إسات تجيمت يوكان جال لي إسات تجيمتني وانسن هوجة تيجو رغودا نمني خنيا دعوا ولي تهرا وانسن هذا أنا كخيجة تكون غرسا بليوما غرسا المورموتي المناباتو كودي وان خنا هذا أبنو حاولتنا هذا أبنو أبا بيكو في أبا هندينا أيزو أكامار رجول سنة قلت أيزو ولينجي والبرا دابسونتي هيا نجرا جنني والبرا دابنو مالك والها دابنو خيسافو يوتيوبر نو رمو دران نمشنا ما فرتورن الحمد لله رب العالمين هدول إسان كان هندا وسلا برا دابتنا رسمي جيو كبدنين جا أكيا هذا خياتي أمو سبوت بلا هقول له والله بلا عربنا تيجو يابو دا مليون أجي لو مليون متي دبجة وداف أمشنا مجهر رافض التلمان رومو رومو مليون سكال كم سديتم لك أوجر ما شاء الله ما شاء الله تعالى ربي سبحانه وتعالى قسمنا ها قلت سوا قسمنا ها بلشوا بركات من بركان وأغنوا أما سقسم جال النخيس تعومو والرول بلاد أبتي هاي أفان أرومو دبته سبسكرايب لايك شير وتني فيها كودستان عبدين سرنا كمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول نبيرا هنگا فيديو برا كوني سيني channel باي باي سيني جاهو دكتور خيني.